muchisitu si qabale so akka tasgabbuuftu akkati buru ilaalatu sun barbaachisa. የኔና አንቺ ነገር ከዛሬ በኋላ እዚህ ጋር በቃ ዋንኪ ያፍከንኪ ያረቦዳ አስረት ዳበተ ጅራ አንተ ደስ ካለክ ይሁን አሁን ወይጄ ቅርታ ጠይቀዋለሁ አከም ጅርቱ ዳወቶተ ከኛ ከበጀሞ ወቢ ፊ ሀዩ ወልቲ አራራምን ጅረን ጀቹዳ ጉያ ቶኮ ወልቱማኒ ጉያ ቶኮ ወልጨጨብሰኒ ጉያ ቶኮ ወልቲ አራራማኒ ጉያ ቶኮ ማል ጀዴትኒ ሲኒብሰጋ ዋን ጀዴ ሲኒብሱን ቀቡ ያሱ ቢራ መንጉዶ አጃባ ተይ ጀቹዳ የሮ ተከ ወቢ ፊ ኤኙጋ አያንቱ ሞ አያን ሞ ሀዩ ጀተ ወልቲ አራርሰ ጀቹዳ ኩኒ ጋ ማካሳይዶን ይያሙ ማጋን እዚ ከዱጋ አያንቱዳ ኢሳን ሞ የው ፌዳን ሀዩ jedhanini yoo fedhan immoo ayyu jedhanini waanu isa wamaninu hin beeku waanileen kanaafin kanuma hundaanu yaame jechuudha namoota hedduu yeroo kaan mubee fi Saidoo walitti araarsa bakka amma manguddummaa Iyyaasuu birraa badhaasuu qabna jechuudha manguddummaan badhaasuu qabna jechuudha bakka sadarkaa tokkoffarra jira jechuudha nama walitti araarsu sadarkaa tokkoffaa ba'ee jira har'ammoo ispoortii dalagaa oolelle jechuudha baay'ee waan dadhabee jirullee ni fakkaata jechuudha daawwattoota kiyya hundumaafuu jechuudha wabii fi ayyuun walitti araaramanii jiranii ayyuun dhiifama gaafattee jirti wanti dhiifama raafe hin jiru eega nama caccabsanii deebi'anii dhiifama nama gaafatullee silaa aadaa ta'uuf deemti yoonni godhamu hin jiruuyi hundumaafuu gaa wabiin kalee sirritti tumamee jedhanii sirritti caccabee jedhanii nama narra akkamitti kursiirra teessee haasottaree wabii hundaafuu yaasuu fi ayyuun gara mana mubeetti deemutti jiran jechuudha mubee fi hayyuu walitti araarsuu fi mee viidiyoo walumaan ilaalla wabii tume ati addabaa sittiin ati gartee ati tilmin tolesh tole amma gallume namni manguddummaa deemu mee kana jechuun amma laalame mubeen dhugumaan ture ka jedhullee jechuudha mee inni ilaalla senu wabiin jira waaw maashaallah mubee amma mana keessa seenanii jiran jechuudha mana mubeen jiru keessa seenanii jiranii viidiyoo irra choofeetiin isin argisiisa ayute koste salaam jenne hayyuun kolfaa jirtii bar argitanii isin bilbila afaan irratti qabattee kolfaa jirtii bar mee irra deebiseetiin isin argisiisa jechuudha bakka san irra deebiseetiin isin argisiisa daawwattoota kiyya mucayyoon kolfaa jirti jechuudha dhugaa rabbi kolfaa jirti kun asitti ilaala amma gaalaa sirriitti adda baafadha jechuudha bilbila afaan irratti qabattee kolfaa jirtii bar argitanii amma jechuudha sirriitti adda baafadha qooyyaasu maaliif harkaan qabee gara mucaa ofa qooyinni bar manguddoo Itoophiyaa tun bar dhugumatti haqa daladdanii barisin dhugaa rabbii baay'ee bara kolfisiisanii abboo yaasuu dhugumatti manuu gootee barati dhugaa dubbatuuf hayyuu fi mubeen akka jedhanitti jechuudha nama waliin nyaatee waliin dhugee waliin guddatee ijoollummaa gaanii beektanii yeroo akkanatti dhagaa waltuman yookaan biyyee walitti darbatan jechuudha akkasii nama waliin biyyee darbata guddatee jechuudha dabalataan ijoolleen kun waliin nama barataa hangammaatti waliin barataa jiranidha waan baay'ee jechuudha nama dhibu keessa hayyuutu mubee tumsiise jechuuni xiqqishoo jechuun niin ulfaata baay'ee ulfaata hundumaafuu gaa jedhame eega jedhame nu waan goonuun qabnu soba ta'us dhugaan jirtu gadi baati ani immoo dhugaa jirtu isiniif hin gadi baasa jechuudha viidiyoo makanatti aanu bichaa eeggadha malee jechuudha dhugaa jirtu gadiin baasaa jechuudha mubeen dhugaan tumame dhugaan hin tumamne ka jedhu jechuudha daawwattoota kiyyaa kanaafuu mee viidiyoo irraa ilaaltanii isinilleen yaada keessan ni kennattanii jechuudha yaada keessan komantii jalatti kennadha dhugumaan mubeen namni kalee dhiigni akkasitti irra deemu suni har'ammoo akkanatti dhufee taa'utti jira dhiifama walii godhaa jedhanii barre kalee ma wallolanii xiqqoo malee sila ajandaan kun achi adeemullee osoo jedhanii sila baay'een bareedu ajandaa bareedaa fidaniiti hin gabaabsitan garuu yaasuu birraa hin gabaabsitanii barmaa gabaabsitan silaa xiqqoo dheeressuu ooltanii viidiyoo dhaggeeffadhaa mee hundaafuu obboleessi sila gartee akka gartee viidiyoo laalee akka gartee situme shakkintee jirti garuu atillee badii qabdaan immoo anka jedhu bar yaasuu qooy dhiyoo kanallee viidiyoo irra kan keetirratti illee kanuman si gaafadhe obboleessumti hayyuu kun duraanumayyuu viidiyoo argaa hin jiruudha baran kanan na dhibee bar namni kun fakkeenyaaf nama yeroo ammaa kana yeroo daa'imni xiqqishoonu bilbila ismaartifoonii qabattee deemtu kanatti amma inni bilbila dhabeetuma moo nama bilbila hin fayyadamne moo dhugumatti amma viidiyoo hagga kana duraa amartii walii kaanii maal godhanii hayyuu summii dhudde san hunda arguu dhabeetti sila osoo rakkoon irra
dhagaye bara ammaa miti qaata hundumaafuu gaa incitii gadi nun haasisinaatiti mee irruma daddarbaa gari jechuun kizee hedduu dhugaan gara jallinatti deemtu immoo irra naman darbisiisu hundaafuu jechuudha yoo waan biraatti waltuman hin beeknu san garuu isa kanaaf gaa hayyuun yoo immoo mucayyoon itti dirtee obboleessa tumsiifte ayidoonoo hin beeknu sanii jechuudha hundaafuu viidiyoo dhaggeeffannaa yaada keessan immoo gaa bakka dhugaa taatetti dhugaa itti isinii qabna bakka soba taatetti soba jenneetuma isin saaxilaa deemna akkasitti gaa isinillee yeroo viidiyoo waraabdan viidiyoo waan sirrii qofa waraaba. Isinillee badii qabdi garuu isin lachuutu waan jiru hayyuu akkana malee akkana nageetti barbaachisa waan isin nageetti illee kanama kanama jiru. Yaasii rabbi ilaalaa oduu keessan dhiisaa. Mubee miskiina koo dhugaa rabbi si haa fayyisu jechuun ati gidduutti nyaadamtee jirta balaa nama meeqaa gidduutti nyaadamtee jirta rabbi si haa fayyisu gaa hundumaafuu jechuudha dabalataan yaasuu birraa badii nurratti akka murtu qaarra suma eegna dhugatti haqaan daladdaa fi haqaan hin daladdu badii nurratti akka ati murtu suma eegna daawwattoota gaa badii yaasuun irra muruu deemu kana dhugumaan muraa fi kera nama tokko daba sirriitti adda baafadhaa. Laasheen obboleeyyan isii qabdee obboleeyyan isii jettee yaastee homaan qabu jetteeti obboleeyyan inni qabu asiin jiran jetteeti haa ta'u dhugumatti amma haalli mubeen itti himatu kun baay'ee keessa nama tuqalle gaa wanni kun jechuun dhugaa dubbatuu fi namni yeroo ati nama hin qabne yookaan yeroo namni firri kan keessa bira jire dhugaadha wanni akkasii sun namni duuba kan kee ilaala maaliif gaalaale yeroo Oromoon yeroo mammaaktu maaliif akkas jedhan beektanii namni ufii haayima jiraatu maraatallee ta'u harreellee afaan nuu qabu haayima jiraatu yii wanni jedhaniif maaliif guyyaa rakkoon akkanaa kana dhufee sirraan faca'aa jechuudha yoo harreellee taate bakka inni jiraami waanuma waraana sanirraa boojite jechuudha si baattee deemtiini jechuudha bishaan falagaa siifidde akkasii mitiidha wanni harreellee afaan nuu qabu jedhaniif jechuudha saniif jechuudha maraatallee maali harreema bishaan fiddu san afaan namaa qabaa jechuudha harra osoo namni hiriyyaan isaa yookaan firri isaa bira jiraate bakka akkas jechuudha gaalaal dubbiin isaatii sila narraa qolatanii kophaa kiyyan argatanii akkasitti natumanii waan jedhuuf fakkaata jechuudha jechi mubeeti hundaafuu gaa yaasulleen eessaa ka'ee jechuudha eessatti hayyuutti dhufe achi hayyuu fuudhee gaa gara mubee deemanii achi dhaqanii jechuudha rabbi nagaa haa buusu. Namni gocha akkasii narra raawwatee dhufee akkana na bira taa'ee ni haasa'a dabaan fedhee akkanatti dhufee laafaa fedhe laafuma fedhe biraa'u namni goonni fedhe dhufee jechuudha nama firri isaa kan nama sana akkatti miidhe bira taa'ee ni haasa jedhee tasumallee yaadu beekadhaga immoo wanni kurreen maali sobaaree jettanii hin fudhatinallee dhugallee ta'uu danda'a soballee ta'uu danda'a. Laal ani yeroo san jechuun aarii keessa ta'ee obboleewwan koo maal jedhee si sodaachiseen ture garuu dhugaa dubbachuudhaaf deemee nama tokkotti hin himne wabii kinoot rabbi beeka dhugaan sin jedha viidiyoo ilaalanii dhufan wabii ani bara obboleessa kooti utuu ta'ellee wanta waliin guddanne maatii kee ilaalee akkamitti akkana godha wabii rabbi kana beeka ani akkana goone wabii viidiyoo ilaalee dhufee si tumee obboleessi koo dhugaan sin jedha wabii dhugaa rabbi baay'ee nama ajaa'ibsiisa jechuudha obboleessi kiyya viidiyoo ilaaleeti dhufee si tumee ajaa'iba bar wallaahi rabbiitu natti beeka Amo sobdee jirta maayyuu dhugumatti wabi gidaara saniin dhayi dhugaa qabiiti morma kana qabiiti gidaara saniin aggaaca'e itti dhiise akkuma isaanuu si aggaachan itti jechuudha dhugaa hedduu cillim sitti godhanii bar baay'ee rifannee bar garuu ulee sanirra haftee jirta ati bar uleen isaan itti situ sunillee baay'ee jechuun namatti tola bakka shimalli isaan qabatanii situ suni dhugaa rabbi baay'ee namatti tola am baay'ee natti tola shimalli jechuun tumamuu kakkee natti tolle tumamuun kan kee dhugaa na dhukkubse garuu shimala isaan qabatanii siintuma santu jechuudha saniif hidduu asitti kufte santu bakka jechuun natti tolle jechuudha bakka dhugaa dubbatuuf jechuudha tumamiisi kee hedduu natti dhagahame hundaafuu baga ulee sanirraa shimala akkasii sanirraa hambisee siin jedha shimalli bar shimaluma duraan bar warri shawaa loluun taaddeen birruu loluun tokko fakkaata bar dhugumatti ajaa'iba jedhee tuman baay'ee laale shimalli shimala ajaa'ibaati bar kajaa
jaamboon jootee itti taphate sadi shimalli. Deemee hiriyaa koo waliin harka koo sukkuummadhee gale. Waan beekan takka kanneen jiru. Asirratti jechuudha wabiin yoomtume laal harka koo sukkuummadhee osoo harmee kootitti illee himin mimmiyeessitee laal. Kan kalee dubbii sukkaara itti godhadhaa qimama itti godhadhaa isiniin jedhe sun kana jechuudha laal akkanatti dubbii qimama itti godhanii yeroo fidan baay'ee namatti tola jechuudha dhugaa dubbatuufi laal amma qimama itti gootee laal harka koo sukkuummadhee harmee kootu osoo hin himatin deemee harka koo sukkuummadhee dhufee jetti jechuudha laal amma dubbii qimama itti gootee tottolshitee mi'eessitee urgeessitee jechuudha laal akkasitti himaa jirti jechuudha yoom tumamte kaameeraa barnu isloo kaameeraa fayyadamnee silaallee jirra bar suuta irra oofne jechuudha kaameeraan akka sirriitti adda baasutti siin ilaallee jirra jechuudha hayyu tasumallee mucaan si tuqee hin jiru harki kan keellee sin tuqamne miilli keellee sin tuqamne jechuudha meebi fuula kee kana yoo yeroo tokko kabalaan si dha'e sunuyyuu beeki dhibbaan dhibbatti dhugaa miti yoo ta'e jedheeti jechuudha taree xiqqollee ta'u harka irra baasuun mala waan jedhamu yaadeetiin malee kanaafi harki kee ka sukkuumatti illee hin jiru dhugaa walitti himna miilli kee ka caphellee hin jiru hundaafuu atama shira guddaa kana waan mucaa kanarra yaaddeef jechuudha har'a yaasuun biraa yoo simsiisuu baate naatu simsiisa. Ani beeku kan hunda maran beeku. Dhufanyaan illee reefu. Amma mubee morma qabuuf deemaa eegaa laal suuta jedhee morma qabuu deemaa bar. Morma qabu. Ituuf salphisee akkamitti manatti si'aamee sirkutanaan jedhe. Ati akkamitti beektee hundumaa viidiyoo gadhiifameedha ati gadhiisteera. Ani hoomin arge. Ani deemeetti ni ne wabi. Akkasina godha rabbi jedha. Eesh maasi baabee. Hin beekamne amma. Mubee. Ilmi dhiiraa maali? Ilmi dhiiraa waa hundi hundee qofa. Wani taatee simoni. Wallahi baay'ee baramatti toltanii ajaa'iba bar. Amma haala gaarii gadi fayyee qabda barmaan taafii deebar. Waan akka kun immoo xiqqoo xiqqoo sirraa ni kan. Tole. Garuu keessa kee fayyisina ishee dhawdi walii fayyaati. Waan hafe immoo islameen gara tolatti oofaa. Tole dubbiin shamarraa kaatee ijoollee. By the way namni tokko fakkeenyaaf gaafa dhawamu addarraa yookaan bakkuma kamiyyuu yoo dhawamu mana haakimaati jechuudha mana yaalaati shaashiin namatti hidhamtu kanaa miti jechuudha shaashiin fakkeenyaaf shaashiin gurraattiin kun tasumallee namatti hin hidhamu jechuudha mana yaalaati lakki madaaniin fayyitee irraa kaate yoo jedhani rakkoo hin qabu jechuudha guyyuma tokkotti yoo madaan namaa fayyite dhiigni namarraa wa'e qaamni namaa kan cite kan hodhame guyyuma tokkotti yoo nama fayye eenumaa gaarii ugaa sun hospitaala namnillee deemeetti wallaanamuu qabuyyuu garuu shaashii nama inni hidhataa jiru kun shaashii mana haakimaati mee daawwattoota sirriitti ilaalamee mataa isarra ajaa'iba bar waan dhugaa fakkaanne hunda dhugaa gootaniituma maaliif gadi fiddaniin jedha baran mee shaashiin kun amma shaashii mana yaalaatti namarratti hidhamu jechuudha hundaafuu ulee isaatti kaleessan ani dhiisu boru isiniif hin fidaati mee viidiyoo kana hanga xumuraa daawwadha. Rakkate dhaabatu. Isin ammoo waan walbeetti jecha rakkina keessan asumatti fixa. Ishii sabaamni agaafa. Ishii hin bayaanchi. Min maalina? Ammallee moo hasti lemoo? Ajaa'iba bare qoy mucayyootu afaan amaaraa min maalatu noo jechuu malee bakka afaan oromootiin bare bakka yeroo dallanti yeroo miira keessa seentellee bakka min maalatu noo jechi jedhu kun sammuu isii keessatti seef ta'ee jira na fakkaate bare mee ilaala yeroo ma waan takka dubbattuyyuu yeroo bakka dogongorri wayii tokko nama isii waliin dubbachaa jirtu san gidduutti dogongorri wayii uumame min maalatu noo abtaayyeetu barsiiseen jaa abtaayyeetu duraan maal jechuudha jedha yeroo gaafiin tokko isa dhibde laala kana ija kana cinaatti godhate abtaayyeeni amma qilintoo fi isa hedduu nagaa haa ta'u maal jechuudha abguyyoo maal jechuudha jedheeni bar kanaafuu isillee min maalatu noo kana gadi dhiisuu diddee jirti akkuma wabiin jedhe dhugaadha maal jedhan gaa bishaan jedhan waan keessa jiruutu isa ijisiisaa jedhan jechuudha bishaan fakkeenyaaf yeroo shaayisuusan jechuudha shaa jedhaa miti ilaal dhagaa gara gaggalcha jechuudha dhagaatu keessa jira miiree dhagaa keessa jiru santu gangalataa keessa deemaa jechuudha kanaafuu amma obboleessayyuu kanallee akkanumatti lafaa ka'eetuma mucaa kana tumellee jedhee iyyaaduan yoo dhugaa taate jechuudha dhibbaan dhibbatti akka isiin duuba jirtu shakkii takka maleedha jechuudha maaliif isheen tun intala geessuudha akkanumaan namni ka'eetuma viidiyoo sanillee ana onlaayinii irratti hin argine jetti soba isiiti bar viidiyoo akkamitti hin argine quba qabdiyyi soba kuni Yaasi. Bannaati. Ila waa tokkoon sitti hima. Maasanii osoo dhufne
Mana kizim tabar. Maatiin kiyya bar dhufu hin beeku bar maatiin maalitu wal dhabee bar tasgabbuuftu akkaati boruu ilaallattu sun bar silaa buutii hima keessaa baasfeessas. Rabbi baay'ee namatti tumsanii bar laalmee argitee laal harka suuta huccuu jalaan ol baafatee bar haasa'ee qacham godhe inni mucayyolleen laal jetti jechuudha hanguma xiqqoo inni qabeessaniif viidiyoo irra isiniif deebisa jechuudha daawwattoota kiyyaa. Dhugaa Rabbi baay'ee nama kolfisiisa. Yaasuu birrallee gidduu kana fiiga jechuudha bar bakka osoo maazariin sitti hin dhufne jedhaani. Mee amma mucaan fooxaa qabe akkuma isin argitan kanatti jechuudha daawwattoota kiyya mucaan amma fooxaa qabe malee morma mucayyootu hin qabne jechuudha sirriitti yoo ilaaltanii jirtan fooxaa qabe malee morma mucayyootu hin qabne akka waan morma qabetti ilaal jetti jechuudha qofaati jechuudha ajaa'iba bar aboo filmi mahindii nu gootanii bar dhugaa rabbiitti fufame. Ani badee jedhee bariyaasuuf birraa qalee. Maqaa bis natu balleessaa qaba. Natu kan hunda keessa si gash. Ani sammuun kiyya nagaa argachuu dadhabeera. Yaa gooftaa koo jedhiin. Ifa bunaa koo. Mubee gooftaa koo jedhiin. Ajaa'iba bar amboo kolfi garaanu dhukkubsi wallahi xiqqoo ishee kolfaameen kolfinaati. Ayyaatu birras viidiyoon irraaf qopheeffadhe asumarratti kan raawwatu ta'a chaanaala keenyaaf namoonni haaraa taatan sabskiraayib godhuu hin dagatinaa viidiyoo laayik godhaa waan isinitti mul'ate komentii jalatti barreessaa viidiyoon irraa asumarratti goolabammaa viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinuutti nagaa ta'a. Arah saya